Jaaldaa Wadimee addi bilisummaa Oromoo erga mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee araaraarra ga'ee fulbaana 15 bara darbe jechuudha. Kunoo waggaan tokko lakkoofsee jira yookaan waggaa tokko ta'ee jira. Hoogganni olaanaan adda bilisummaa Oromoo waliigaltee kana hordofuudhaan erga gara Finfinnee galee dirree masqalaatti uummata keenyaaf deeggartootaaf miseensota miiliyoonotaan simatames akkasuma waggaa tokko guutee jira. Sanaas immoo haalan adda addaa keessa dabartan. Waggaa tokkoon kun akkamitti ibsama adda bilisummaa Oromoo? Hawwannee dhufne uummata keenyaa fi ka waliin qabsoo gochaa turre humnoota qabsoo fi humnoota jijjiirama kana. Warreen masaraa mootummaa Eertiraatti mallatteeffamu qaama achiin ture. Ogeessa kaameraa akka carraa jaalleen mana fuuldura jirus achi bakkuma sana turre. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo gama tokkoon, hoogganoonni mootummaa Dr. Warqinaa Gabayyoo fi obbo Lammaa Magarsaan gama kaaniin taa'amee wayita waliigaltee sanarratti haasa'amus yookaan wayita waliigalteen xumuraa ibsi xumuraa bahu bakka kophaa kan alagaan namuu hin jirre sanitti bakka sanan ture. Akka lammii Oromoo tokkotti wayita qaamni kaleessa akka diinatti wal ilaalu akkasitti taa'ee waliin haasa'amu ana akka wayita ibsi bahee miira ummataa fi feedback yookaan dubdeebii ummataa laalamus akkasuma waan yeroo sana ummanni akkasi gammade suuraa isinii fi nayyaadha kabajamoo pirezidaantii Oromiyaa duraanii fi amma ministeera ittisaa akka ta'an Dr. Obbo Lammaa Magarsaa wayita suuraa waliin kaanii feesbuukii fi sooshaal miidiyaatti namni maxxansu akkaataatti namni react gochaa ture nan yaadadha. Abdii fi hawwiin gaafa sana ture walumaa galatti keessattuu biyyattii waggaa tokko ta'e yoo jiraate mootummaan caccabu caalaattuu sirni dhabamu caalaattuu gara sanaa gara uummata kana gara waan itti ceesisuu dandeetti. Yeroo sana nan yaadadha waajjira kan keessanitti yookaan waajjira adda bilisummaa Oromoo kan waajjira Hayyudiree jedhamutti yeroo sanatti jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Burqinaan haala akka daawwachuudhaaf yookaan naannoo sanaaf dhufanii turanii hoogganoota mootummaa Eertiraa wajjin ta'anii amma booda dhagaa walitti hin darbannu walitti hin duunu waliif duunaa jettan. Har'a mootummaan kunii fi addi bilisummaa Oromoo sanirra hin jiru. Oromoon sobameera yookaan ganameera. Maaltu maal ta'e eenyuun maal godhe? Wal akkuma sila jedhe dhimmichi dhimma nam tokkee miti Obbo Lammaa yookaan Dr. Warqinee kanamatti irraati komii waan akka hawwinee fi akka argine sana akka dubbanne sana walta'insaa fi kabajaa kan hin qabne ta'uu otoo oolee hin buliin. Mootummaan EPRDF of haaromsuu isaatti ibsata yookaan himataa jira. Akkasuma humna waraanaa fi tikaa keessatti illee haaromsi yookaan riifoormii bal'aan gaggeeffamaa jira jedha. Haaromsi kun ta'aa jira yookaan ta'ee jira jettanii amantu akka adda bilisummaa Oromootti? Tokkoffaa EPRDF akka ibsa. Hafteen EPRDF kun immoo tokko ODP fi ADP ka jedhanii wal gaafii waliin jiru gaafii waliin hin jiranii. Jaaldaa ulfaadha. Wanni namoonni adda addaa ilaalcha adda addaa irratti kennaa jiran keessaa tokko haala nageenya biyya kanaati. Adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoo gaggeessuudhaa fi erga Finfinnee seenee asii rakkoon nageenyaa akka malee babal'atee jira warri jedhanii ibsan jiru. Warreen immoo akkasuma osoo adda bilisummaa Oromoo biyya seenee warri dubbatanillee ni jiru. Kanarratti yaadni keessan maalidha? Kanneen adda bilisummaa Oromoo nageenya booressuutti komatanii beekamoodha. Tokko sirna EPRDF keessaa warra EPRDF keessatti ijaaranii adda bilisummaa Oromoo akka diinatti moggaafatanii jiran. Kalambataa kanneen gaaffii uummataa akka eebootti mirga uummataa uummati mirga isaatiif qabsoo gochuu tasgabbii ishee ka booressee nagaan dhabamee jiru sirna cunqursaa waggootiirraa waggootitti darbii walirraa fuudhee as gahee jirudha jechuudha. Isaan kun nageenya tiksuu fudhataniiti jiru. Nageenya tiksuu. Waa'ee sirna erga kaasne egaa biyyattiin tuni sirna federaalummaatiin bulaa jirti. Jaarmoleen gariin yookaan qaamonni gariin sirni federaalizimii yookaan sirni federaalizimii ammaan tana biyyattii tana keessa diriiree jiru hojiirra oolmaa irratti rakkoo qaba malee
rakkoo biyyattii tanaa kan akkaataa teessuma lafaatiin yookaan ji'oogiraafiidhaan caasessuutu rakkoo biyyattii tanaa furaa jedhu. Adda Bilisummaa Oromoo maal jedha? Adda Bilisummaa Oromootii fi sirni federaalaa diriiree kun bottom line yookaan isa gadiiti ka waan ni jennu mirgoota ummati Oromoo gaafatu keessaati. Haa ta'uutii amma sirna ce'umsaa jedhu tokko jalatiin caaseffamee jirus kabajnee akka isa gadaantiitti isa kana kabajnee inni kun riqicha nuu ta'ee gara filmaataatti deema. Kutumma sa bor akkana sa to wari o n Yo garmaamu feete yo leellisu feete yo leellisu feete goota bichuuti yaa bichuu goota salaalee eenyu farda kee wallaale seenaa saatatame goota dagatame diddiksee Sumachale Yale Soriyaba Kiti tu biyabase Yale Soriyaba Dale Badu Faji Sumachale Bana ganjiru diram bekani edi miti one mizanani mal godi jole Nalgo bare mata bota yensa birra sambaka taya jole Safuka simbarsivne Ango fi of mudu Kainke bati Abba marin baredu Dache anura Kenya Mpine farda Ula farda Dankar sinabu Kutata nama Fokori nabu Urufa bombi titi kotu na fini yonsi wamu Gumbichuko ya badale Urufa bombi titi kotu na fini yonsi wame Salare koya bombi titi kotu na fini yonsi wame Libani koya badale Urufa bombi titi kotu na fini yonsi wame Soria badale baradu fajiru sumachale Yale soria badale baradu fajiru sumachale Sailu difai tige biare Dina tanki miya ke samarse Yale keti tu biya base Yale soria badale baradu fajiru sumachale Arada ballo kaetu lama Sakala mu fardike amma garma mayana Nalgo bare mata bota
irratti wal geenya maaffafacaana. Naalgoo baree mataa Yosi galee dubbiini duksi jira jedhiini. Yosi galee dubbiini duksi jira jedhiini. Safuu kasiin barsiifne dachee handhuura keenya Finfinneetti wal geenya. Sifaa galuu dubbiini duksi jira jedhiini. Duulaa fardaa danqarsinnaabu danqarsinnaabu. Kutataa namaa fokkorrinnaabu. Urufa bombititti kootu nafini yoonsi waamu. Urufa bombititti kootu nafini yoonsi waamu. Badaalee. Urufa bombititti kootu nafini yoonsi waamu. Simfituu zoobariin fite malee. Akkam jirtu daawwattoota keenya egaa guyyaan irraa guyyaa addaadha. Jiilli aboo guyyaatti magaalaa Finfinneetti seenudha. Baay'ee nama gammachiisa akkuma argitan haalli iddoo kana jiru baay'ee ho'ee jira. Uummatni Oromoo jiila aboo simachuudhaaf alaabaa isaa qabatee asitti argamee jira. Sagantaalee adda addaa ni qabaanna. Baay'ee guyyaa namatti toludha. Egaa namoota tokko keessumaa tokko fidee isiniif dhiyaanna yaada isaan qaban isiniif dhiyeessina turtii gaarii. Daawwattoota keenya akkuma beekamu uummati Oromoo baay'een naannoo kanatti argamanii simannaa addaa qopheessaa jiru. Amma keessumaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Maqaan keenyudha. Daraartuun Jaamaa. Eessarraa dhuftee? Harargeerraa hin dhufe. Okay, akkam guyyaa har'aa kun ta'uu isaatti maaltu sitti dhaga'amaa jira? Guyyaa har'aa kanaaf hedduu bakka guyyaa har'aa arguudhaaf hedduu dasna jee hedduun gammadee guyyaa har'aa kana warri hin argin illee ni jira. Guyyaan kun hedduu guyyaa guddaa naaf ta'e guyyaa Oromootiif illee guyyaa gammachuuti guyyaa ifaati. Oromoon ba'aa fi kibba haalli jirtu hundi asitti walitti argamanii walitti dhufnee guyyaa kana arguu keenyaaf hedduu dasna jee jira. Angama kiyyaan hedduu dasna jee jira. Baga gammaddee obbolee galatoom giftii ko. Jimmarraay. Egaa keessummaa biraas ni qabadhee dhiyaadheera. Maqaan koo Abdusalaam Abbaa Biyya Abbaa Booriin jedhama. Eessarraa dhuftanii? Ani magaalaa Jimmarraa hin dhufe. Baay'ee namatti tola. Mee waa'ee guyyaa har'aa kana maal jechuu barbaaddu? An guyyaa har'aa kana bakka akkanuma alaabaan Oromoo ifa bahee akkana ummanni qabate anis akka kana fidiif naman fidi. Alaabaa kana jedhee ji'a 9 kana dhakkina dhabe amma akka waanan fayyatan of dheeka. Akka waan ummanni Oromoo adda dhalateettan of beeka. Kanaanaan guyyaa addaa ibsuu hin danda'u. Jechoota narkaa babbadeedhuma. Kanaanaan guyyaan addaa guyyaa bilisummaa uummata Oromoo, guyyaa injifannoo uummata Oromoo, guyyaa injifannoo Abiy, guyyaa injifannoo Lammaati. Kana jennaan uummanni Oromoo kanaan booddee waa tokko akka irratti hin dhufnee diyyi yaada. Galatoomaa baay'ee. Ishee atis galatooma. Mee jalqabaa baga gammadde isiniin jechuun jaalladhaa itti fufee maqaa keessanii fi biyya dhuftan akka nu ibsitan barbaade. Ayyee bakka waliinuu gammanne ani Shawaa Lixaa Adaa Bargaatirraa hin dhufe Asfaawun jedhama. Guyyaan har'aa kun guyyaa Oromoon bilisummaa isaa itti goonfateedha. Guyyaa itti dhalate jechuun danda'a. Guyyaan kun wareegama jaalleewwan hedduu kan itti yaadannu. Guyyaa abbaan biyyaa biyya isaatti galeedha. Kanaafuu baay'een itti gammade guyyaa kanatti. Kana arguu kootiif
ayyaanni Oromoo wareegamtoota darbaniif yaadannoo guddaa guyyaatti yaadannuudha. Gammachuu guddaa natti dhaga'e. Meeliti shawaati maaliin dhufte qochi geejjiba ammoo miilaan dhufte? Ani geejjiba maanan dhufe harruma bariin dhufe. Harruma kaatee as geesse? Haalli lixa shawaarra jiru maal fakkaata? Haalli lixa shawaa baay'ee miidhagaadha. Uummanni rakkoo geejjibaatti jira malee kan dhufuu malee fardeen keenya kaleecha galanii konkolaataadhaan fe'amanii amma galaa jiru fardeen keenya. Ulfaadha baay'ee fayyaa ta'a. Ayyee. Biyya dhufte duwwaa nutti himi. Gaariidha isinis galatoomaadha. Kan inni irraa dhufe aanaa hawwii guddina araddaa duwwaa takkaa irraa. Godina Baalee jechuudha. Godina Harargee lixaa. Mee maaltu sitti dhagahame har'a? Kan natti dhagahame anin tun goota hedduutu na biraa wareegame yeroo dheertuudhaaf qabsoo uummata Oromoo irraan ture. Akkasumatti gaajaallan kiyya kan hidda mukaa osoo nyaatanii karatti narraa hafan hedduudha jechuudha. Osoo bilisummaa tana naaf hin argin bilisummaa nuu dhufaa jirtu tana osoo hin argin osoo alaabaa tanallee hin argin warreen gaa karatti hafan ni jiran. Kanaas seenaa naa yaadattu jechaadha. Har'a uummanni Oromoodha. Keessumattuu qeeroon tiyya dirree tanarratti jechuudha. Yeroo hedduudhaaf wajjin caccabaa kan lubbuu nu biraa dabarsanis ni jiranii. Har'aasitti wal ga'anii gammachuu guddoo sana waliin gaggeessuudhaaf oggumii akka gaggabee dhiibbaan dhiigaanatti ka'ee kaleerraa ka'ee laammaa lafatti na darbaa jira jechuudha. Kanaafuu injifannoo har'a harkanne tana haalaan na gammachiisee ture. Gammachuu daangaa hin qabne osumaan gammaduu garuu jaallanna biraa wareegaman osoo waan kana na harkanii jeetiin natti dhagamaa jira garuu gammachuu tana anuma gammadu malee goota hedduus dhabne. Fayyaa ta'e giifti ulfaadhu fayyaa ta'e ulfaadhu kotta. Jalqaba maqaa keessanii fi biyya irraa dhuftan akkasinitti himtan barbaannaa isaa dhuftan. Maqaan kiyyaa Zubeydaa Muhammad jedhama. Godina Baalee aanaa Dalloo Mannaarraa dhufe. Achuma simannaa kanaaf jettanii dhuftanii? Isumaaf jedhee simannaa kanaaf halkan tokko deemaa guyyaa tokko deemaa bulee ittiin hin dhufe. Mee maaltu sitti dhagahame? Ani wanti natti dhagahamu dhugaa amma kana jedhee ibsuu hin danda'u. Maaltu sitti dhagahama hoo jette gaafa addi bilisummaa Oromoo chaartara gadhiisee bahee naan jedhan waan du'e natti fakkaate. Gadda kana hin jennetu natti dhagahame. Har'a ammoo akkuma gaafa chaartara gadhiisee bahee sanitti hidhannoo isaa guutuudhaan waraana fi qabatee wayita inni biyya keessatti nu deebi'u akka waan ammoo deebi'ee har'a dhaladhee natti fakkaata. Mee qeerroo kanaaf dhaamsa maal dabarsitu? Ani wanni qeerroo kanaaf dabarsuu dhugaa isiniin jedha. Qabsoon kun qabsoo tolaan dhufee miti. Dhiigaan dhufee Oromoo waggaa 150 itti wareegamaa bahee alaabaa kana irratti ijoolleen teenya wareegamaa baate jaalawwan teenya wareegamaa baate lubbuun nama meeqaa itti wareegameeti har'a bakka kana geenne jechuudha. Dhugaa yoo isiniin jedhu har'aa miti kaleessa guyyaa kaleessa diinni ilmaan teenya gadi kufaa oole. Guyyaa kalee kufaa oolte ilmaan teenya. Wayita mootummaan labsii shoror keessaa kadiinni nurratti labshan nurraa kaasee har'a biyya keessatti galaa nuun jedhanii abbaa biyyaatti galaa nuun jedhan kaleessa alaabaan kun maa baay'anii guyyaa kaleedhaa lubbuu qeerroo meeqatu nurraa dabre jechuudha. Ani wanni an jedhu qeerroo teennan tokkummaa tokkummaa tokkummaa. Ulfaadha fayyaa ta'a. Xumuranni ani dhaamsa qaba. Warra alaa galees wanni an jedhu dhaabbota teenna dhaabbota Oromoo ka maqaa dhaaba Oromootiin addaan faffaca'anii bakka 10 meeqatti addaan babbaan kana nu Oromoo ka beeynu adda bilisummaa Oromoo tokko beeyna gaafa bahu jechuudha. Tokko beeyna addi bilisummaa Oromoo tokko malee baay'ee mishaanii jaamiti. Gadaa Oromoo shan malee odaa Oromoo shan malee Oromoon shanii miti Oromoon takka. Ulfaadha fayyaa ta'a. Tole. Fayyaa ta'a fayyaa ta'a. Jaaldaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo erga mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee araaraarra ga'ee fulbaana 15 bara darbe jechuudha. Kunoo waggaan tokko lakkoofsee jira yookaan waggaa tokko ta'ee jira. Hoogganni olaanaan adda bilisummaa Oromoo waliigaltee kana hordofuudhaan erga gara Finfinnee
galee dirree masqalaatti uummata keenyaaf deeggartootaaf miseensota miiliyoonotaan simatames akkasuma waggaa tokko guutee jira. Sanaas immoo haalan adda addaa keessa dabartan. Waggaa tokkoon kun akkamitti ibsama akka Adda Bilisummaa Oromoo? Hawwannee dhufne uummata keenyaa fi ka waliin qabsoo gochaa turre humnoota qabsoo fi humnoota jijjiirama kana. Warreen masaraa mootummaa Eertiraatti mallatteeffamu qaaman achiin ture. Ogeessa kaameraa akka carraa jaallee mana fuuldura jirus achi bakkuma sana turre. Hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo gama tokkoon hoogganoonni mootummaa Dr. Warqinaa Gabayyoo fi obbo Lammaa Magarsaan gama kaaniin taa'amee wayita waliigaltee sanarratti haasa'amus yookaan wayita waliigalteen xumuraa ibsi xumuraa bahu bakka kophaa kan alagaan namuu hin jirre sanitti bakka sanan ture. Akka lammii Oromoo tokkotti wayita qaamni kaleessa akka diinatti wal ilaalu akkasitti taa'ee waliin haasa'amu ana akka wayita ibsi bahee miira uummataa fi feedback yookaan dubdeebii uummataa ilaalamus akkasuma waan yeroo sana uummanni akkasi gammade suuraa isinii fi na yaadadha kabajamoo pireezidaantii Oromiyaa duraanii fi amma ministeera ittisaa akka ta'an Dr. Obbo Lammaa Magarsaa wayita suuraa waliin kaanii feesbuukii fi sooshaal miidiyaatti namni maxxansu akkaataatti namni react gochaa ture nan yaadadha. Abdii fi hawwiin gaafa sana ture walumaa galatti keessattuu biyyattii waggaa tokko ta'e yoo jiraate mootummaan caccabu caalaattuu sirni dhabamu caalaattuu gara sanaa gara uummata kana gara waan itti ceesisuu dandeetti. Yeroo sana nan yaadadha waajjira kan keessanitti yookaan waajjira Adda Bilisummaa Oromoo kan waajjira Hayyuu Diree jedhamutti yeroo sanatti jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Warqinaan haala akka daawwachuudhaaf yookaan naannoo sanaaf dhufanii turanii hoogganoota mootummaa Eertiraa wajjin ta'anii amma booda dhagaa walitti hin darbannu walitti hin duunu waliif duunaa jettan. Har'a mootummaan kunii fi Adda Bilisummaa Oromoo sanirra hin jiru. Oromoon sobameera yookaan ganameera. Maaltu maal ta'e eenyuun maal godhe? Wal akkuma sila jedhe dhimmichi dhimma nam tokkee miti Obbo Lammaa yookaan Dr. Warqinee kanamatti irraati komii waan akka hawwinee fi akka argine sana akka dubbanne sana walta'insaa fi kabajaa kan hin qabne ta'uu otoo oolee hin buliin. Mootummaan EPRDF of haaromsuu isaatti ibsata yookaan himataa jira. Akkasuma humna waraanaa fi tikaa keessatti illee haaromsi yookaan riifoormii bal'aan gaggeeffamaa jira jedha. Haaromsi kun ta'aa jira yookaan ta'ee jira jettanii amantu akka Adda Bilisummaa Oromootti? Tokkoffaa EPRDF akka ibsa. Hafteen EPRDF kun immoo tokko ODP fi ADP ka jedhanii wal gaafii waliin jiru gaafii waliin hin jiranii. Jaaldaa'u ulfaadha. Wanni namoonni adda addaa ilaalcha adda addaa irratti kennaa jiran keessaa tokko haala nageenya biyya kanaati. Adda Bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoo gaggeessuudhaa fi erga Finfinnee seenee asii rakkoon nageenyaa akka malee babal'atee jira warri jedhanii ibsan jiru. Warreen immoo akkasuma osoo Adda Bilisummaa Oromoo biyya seenee jedhanii warri dubbatanillee ni jiru. Kanarratti yaadni keessan maalidha? Kanneen Adda Bilisummaa Oromoo nageenya booressuutti komatanii beekamoodha. Tokko sirna EPRDF keessaa warra EPRDF keessatti ijaaranii Adda Bilisummaa Oromoo akka diinatti moggaafatanii jiran. Kalammataa kanneen gaaffii uummataa akka eebootti mirga uummataa uummati mirga isaatiif qabsoo gochuu tasgabbii ishee ka booressee nagaan dhabamee jiru sirna cunqursaa waggootiirraa waggootitti darbii walirraa fuudhee as gahee jirudha jechuudha. Isaan kun nageenya tiksuu fudhataniiti jiru. Nageenya tiksuu. Waa'ee sirna erga kaasne egaa biyyattiin tuni sirna federaalummaatiin bulaa jirti. Jaarmoleen gariin yookaan qaamonni gariin sirni federaalizimii yookaan sirni federaalizimii ammaan tana biyyattii tana keessa diriiree jiru hojiirra oolmaa irratti rakkoo qaba malee rakkoo biyyattii tanaa kan akkaataa teessuma lafaatiin yookaan ji'oogiraafiidhaan caasessuutu rakkoo biyyattii tanaa furaa jedhu. Adda Bilisummaa Oromoo maal jedhu? Adda Bilisummaa Oromootii fi sirni federaalaa diriiree kun bottom line yookaan ka isa gadiiti ka waan ni jennu mirgoota
ummati Oromoo gaafatu keessaati. Haa ta'uutii amma sirna ce'umsaa jedhu tokko jalatiin caaseffamee jirus kabajnee akka isa gadaantiitti isa kana kabajnee inni kun riqicha nuu ta'ee gara filmaataatti deemee. kabajamtoota daawwattoota keenya jaalladhaa ibsaa guutummaa isaa boru akkana Oromoo sa'a tokko waaree eeggadha. ONN. Yoo garmaamuu feete yoo leellisuu feete yoo leellisuu feete goota bichuuti yaa bichuu goota salaalee eenyu farda kee wallaale seenaa saatatame goota dagatame diddiksee Sooriyaa baadaalee bara dhufaa jiru sumachaalee. Yaaleen sooriyaa baadaalee keetitu biyyaa baasee. Yaaleen sooriyaa baadaalee bara dhufaa jiru sumachaalee. Banagaan jiru dhiiraan beekan dheedhii miti onnee misaananii maal godhu ijoollee. Naangoo baree mataa gootaa deemsaa birraa sanbakkaataa ijoollee. Sigalee dubbiin kumsii jira jedhanii. Safuu kasiin barsiifne. Angoo fi of muudu ta'een kee baati abbaa mareen bareeddu dachee handhuura keenya finfinnee fardaa fuulaa fardaa danqarsinnaabu kutataa namaa fokkorrinnaabu Urufa bombititti kootu na fini yoonsi waamu. Urufa bombititti kootu na fini yoonsi waamu. Gumbichu kooyaa baadaalee. Urufa bombititti kootu na fini yoonsi waame. Salaalee kooyaa bombititti kootu na fini yoonsi waame. Liibani kooyaa baadaalee. Urufa bombititti kootu na fini yoonsi waame. Sooriyaa baadaalee bara dhufaa jiru sumachaalee. Yaaleen sooriyaa baadaalee bara dhufaa jiru sumachaalee. Saayiluu difaa'ee itti deebi'aaree diina taankiin biyya keessa marsee yaalee keetitu biyyaa baasee. Yaaleen sooriyaa baadaalee bara dhufaa jiru sumachaalee. Araddaa bal'oo qa'eetu lama isa kaadhamuu fardi kee amma garmaamayaana. Naangoo baree mataa gootaa deemsaa birraa sanbakkaataa ijoollee. Shantamaa miti harmee tokko qabna ol waamnee odaa jalatti wal geenyaa maaf faffacaana. Naangoo baree mataa sigalee dubbiini
barsiifne dachee handhuura keenya Finfinneetti wal geenya siifaa galuu dubbiin gugsii jira jedheeni Duula fardaa danqarsinnaabu kutataa namaa fokkorrinnaabu urufa bombititti kootu nafini yoonsi waamu Badaalee Simfituu zoobarii fite malee injifannoo anjinnee nuufnee gootamee gatti dammeetti malee gootamee gatti warreennetti malee harree nutti